Akkaataa bilbiluma keessa fayyadamuudhaan biyya barbaadan yoo jiraattan qe'ee keessan gandatti dhalattan akkasuma magaalaa guddattii teessan akkasuma mana keessan illee daawwachuu barbaadan bifa 3D ta'een akka nama xiyyaara gubbaa dhugaadhaan gaditti dhiyaatee daawwachaa jirutti haala bareedaa masirratti argaatan kanaan bifa 3D ta'een daawwachuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'ee argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan faatuudhaan hordofaa. Hayya daawwattoon kiyya dursa aappii tokko bilbila keessanitti gad buufattu aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii kana tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis ittanii barreessanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajuu jalarra sunni baasir tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajuu kana tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan asitee si fidaa asirratti ikoonii sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee gaa haa raa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik gootu sarchii goosiftu achi booda haala kanaan suuraa kana si fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappichi gad buufachuudhaaf tura oltaa gaddeemtu oltaa gaddeemsa minumaati achi booda dhumarratti qalamadii maadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kajuu jalatti daawulood keessatti daawulood sana tuttuneeti aappii kana bilbiloo keessatti gad buufatanii hayya daawwattoon kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan siif banama jechuudha asirratti jechuudha bakka sarchii kanarratti maqaa ganda daawwachuu barbaadanii yookiin maqaa magaalaa daawwachuu barbaadanii itti barreessanii jechuudha achi booda kana haala kanaan isiniif fide jechuudha as jalatti 3D kajettu ni jirti lakkoofsa 3 fi daa sanarratti yeroo tokkoof kilikni achi booda kunoo haala kanaan bifa 3D ta'een isiniif fide jechuudha bakka barbaadan ofitti zoom gochuudhaan jechuudha daawwachuu dandeessu jechuudha mana keessanillee daawwachuu barbaadan akka nama dhugaan xiyyaara gubbaadhaa gaditti dhiyaatee daawwachaa jirutti haala bareedaa masirratti argaatan kanaan daawwachuu dandeessanii jechuudha mana keessanillee magaalaa keessanillee bakka barbaadan bilbiluma keessan fayyadamuudhaan.